Tole nagaa waaqayyoo iddoo jirtanitti kallattii maraasanii faabaayatu hordoftoonni TikTok ko jalatti argamtan copy link share naaf gochuun dagatinaadha. Kabawush arras deebi'ee viidiyoo biraatiin dhufeen jira. Kanaaf akkuma tanaan dura ibsuuf yaaletti namoonni hojii dabalataa barbaadan biyya alaas jiraatanii biyya keessas jiraatanii guyyaatti sa'aatii tokko kan hin caalle yeroo gabaabduu fayyadamtanii hojii dabalataa hojjenna warri jettan lakkoofsi bilbila koo profaayilii koo jala teessiseen jira karaa WhatsApp na dubbisaadha. Namoonni hojicha barbaadan kaampaanii guddicha wajjin gurmoofne in hojjenna warri jettan hojichi gallees biyya keessas teenye hojjechuu kan dandeenyu hojii mana madaami amma biyya kana jirrutti qofa gaafa iddoo jirru baane birriin hin dhaabbata hojichis hin dhaabbata. Kanaaf baay'een keenya immoo gara biyya gallee hojii kana itti fufnee hojjenna har'a jalqabne jettanii warri fedhii qabdan na dubbisaadha. Copy link share naaf godha waliin naaf gaadha galatooma. Share siigoo nagiftii ko addunyaa hundaas waliin siigeenya warroota miidiyaa hojjetan jedhan muluun akka gara kee dhufanii lakkoofsa keetii sibiratti galmaa'anii share siigoo nanulleetti dadhabne ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faarawwataa tan like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa jechaa video nuti hojjennu like gochaa jirtanii like nuuf godha like nuuf godha insiin fayyada videoon kuni maaliif jennaani video sobaatii miti kan gara keechaan dhufaa fidaa jirru video dhugaa irratti hundaa'edha. Akkuma argitan obboleettiin keenya kun hojii online warri barbaadanii hojjechuudhaan bakka feetan teechanii biyya alaa hojjeechanii hojii dabalataa onlineedhaan hojjechuu hin dandeechuu warroonni hojii kana hojjechuu barbaadan kottaa na biratti galmaa jechuudhaan lakkoofsa bilbila isheetti fuula TikTok isheetti irratti isinii maxxansitee jirti. Egaa bakka kanatti maal jedha Oromoon wallaalan of jalatti beekan halaalatti jedha. Nuti isin biraan ga'uu bichaadha. Deemtanii raawwachuu baatanii dhimma keenya jechuudha. Maaliif wanti kun namoota hedduu mudatee jira. Wanti kun namoota hedduu mudatee jira. Namooti hedduun hojiidha jedhanii birrii isaanii kan gola ormaatitti hojjetanii gubatanii shintibeetii namaa dhiqanii fidanii achitti kaffalanii ijoollee baay'een kasaaranii jiran. Kana bichaa miti deemnee aga kushiinaa madaamii keessa dhaabbannu erga hojiin kun gaarii ta'e dhandhee qaamaan hojjenna jedhanii hojii gaarii hojii madaamii nagaan hojjetachaa jiran gadhiisanii asii galanii biyya isaanitti kan doongaliin asumaan gara Suudaan kaartoonitti qajeelanii deemanii booda jireenyi isaanii gara dhabe hedduutu jira jechuudha dhugaan sinitti hima. Kanaaf gurra yoo qabaattan dhaga'aa dubbiin kun sobaadha hojiin kun sobaadha guutumaan guututti sobaadha warroota hattuudha jechuudha jarri mee viidiyoo tokko sin dhageechisa. Hundumti keessan dhaggeeffadhaatii share godhaatii hundumti keessan waliin ga'a jechuudha waan ajaa'ibaa karaa kamiin akka uummanni keenyatti saamamaa jiru tokkotu jira. Share godhaatii keessuma shamarran biyya arabaa biraan ga'a jechuudha dhaggeeffadhaa sagalee kana walumaan. Ayyana kan sifatau kan fayyakiti nagaa kooti bagana kan ufte sin jechuun jaalladha. Maqaan koo Caaltuun jedhama. Haalli Itoophiyaa shoodamaaf kan jiraatu Saudiidha. Carraa hojii si kennu barbaade akkuma keetiin online irraan argattee karaa nama hin beekamne hojjechaa jira. Isas kanan filadhee hojjechaa jiruu fi bilisummaa yeroo fi bilisummaa maallaqaa fi akkasumallee namoota carraa hojii kanaan arganne dabarsee kennuutiin hojjechaa jira. Atis illee fedha yoo qabaatte ulaagaa jiru guuttee hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Inna hojjechuuf fedhi yoo qabaatte abbilaayinii koo yookiinis ispoonsera nama carraa hojii kana dabarsee naaf kennee wal sin quunnamsiisa. Isa biraa odeeffannoo guutuu fudhattee waa'ee hojii kanaa sirriitti gadi fageenyaan hubattee bartee hojii kana hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Asirratti jechuudha wanni isin hubachuu qabdanu mucayyoon kun karaa fuula TikTok kiyyaa dhuftee naa barreessite. Erga isheen naa barreessite booda anillee tola jedhee lakkoofsa achirraa fudhee gara WhatsApp isheen dubbise. Akkuma argitan jalqaba irratti sagalee kana naa keessee gaafa isin sagalee kana naaf keessu ani immoo barreeffamaan hojiin maalii hojii maaliiti ulaagaan isaa maali jedheen gaaffii dhiyeessee fi sana booda isheen nama biraatti na dabarsuuf yaalte sagalee tanuma dhaggeeffadha.
onlaayiniitti bilbila akka keerraa qabdu bakkuma teessee hojjechuu ni dandeessa jechuudha. Wanni kuni waggoota 5 dura jechuudha bara 2019 fi bara 2020 na budatee ture. Waan kana sirriitti hin beekaa jechuudha maal akka ta'e. Viidiyoo yoo isin dheerate paartiin gadhiisaa sheer walii gochuun dagatina. Maaliif namoonni keenya namoota baay'eetu keessatti nyaatamaa jira waan ta'e waan kana keessatti. Amma bilbila harka qabdu fayyadamtee bilisummaa yaadaa fi bilisummaa maallaqaatiin karaa onlaayinii hojjechuu dandeessaa jechuudha. Wanni hojjetamu suni maal akka ta'e ani dhuma irratti isiniif hima. Achi booda bilbila keessa qabdu fayyadamtee waan kana hojjechuu dandeessaa naan jettee gaaffiin biraan dhiyeessifan illee malle jechuudha. Sagalee kan gokan ta'an waan dhaggeeffadhaa. Ayyee galatoomii akka teessan nagaa keeti. Ispoonsara bira deemummaa barbaachisa ati silaa hojii sana itti amantee waa'ee isaa odeeffannoo hojii sanaa guutuu argattee beektee miti kan dalagaa jirtu. Maaliif nama biraatti na dabarsuun si barbaachisa? Ofii keetii waan kana hojjettaa ulaagaan isaa immoo akkanaaf kana jettee himuumaaf hin dandeenyaati. Moo ati osoo hin beekin dalagaarta. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa waan tokko hojjetu bituutu jira, gurguruutu jira, wantoota hedduu jira wanti hojjetamu karaa onlaayinii jechuudha. Mee hojiin kun maalidha? Bu'aan isaa anaaf maali? Ulaagaan isaa immoo maali? Ati himuu hin dandeessu ispoonsara bira deemuun maal barbaachisa? Biyyee nagaan siif haa ta'u, biyyee akkuma dhagaafatte hojiin tokko bituutu jira, gurguruutu jira. Sirna gabaa gurgurtaa kallattii jedhama. Hojiin kunis akkuma jette ulaagaan barbaachisu. Hojii kana hojjechuuf fedhii yoo qabaatte tokko qarshii si barbaachisa. Lammaffaa irratti erga hojjechuun murteessitee booddee immoo leenjii hojii kanaa fudhatta jechuudha. Leenjii fudhatta sanii booddee eega galmooftee booddee leenjii dhuunfaatti fudhatta jechuudha. Akkasii inna hojii kana eegee itti amanee hojiin kun bu'aa qabeessa anaaf galii nama argachaa jiru irratti galii dabalataa argachuu nan danda'a jee. Asirratti wanti isin galuu qabu hojii kanatti seenuudhaaf qarshii barbaachisaa nan jette. Nam beeka wanti kun itti galmaa'uudhaaf qarshii nama gaafatanii. Wanni kun leenjiin fudhatamu kuni akkamitti akka nama gara hattummaatti waamtee hattummaa barsiiftu jechuudha. Leenjiin fudhatamu kun waan biraa miti. Namni tokko dhaqee waan kanatti ni seenaa. Gaafa itti seenee yoo fakkeenyaaf nama 5 fidee hojii kanatti galchee namni 5 dhufu sun qarshii kaffala. Gaafa qarshii kaffalee qarshii namni sun dhufee kaffaluu irra nama geessee nama kana itti affeereef parsantiidhaaf assabamaa jechuudha. Annin beeka waan kana dhibbatti. San booda leenjiin fudhatamu kuni qarshii kaffaltee leenjii hattummaa barataa jechuudha. Egaa isin akka isaan jettan illee gaaffii bira dhiyeessee fi sagalee kiyya walumaan dhaggeeffadhaa. Wanti si galuu qabu fakkeenyaaf ati nam tokko gara hojii kanatti affeeruu barbaadda yoo ta'e guutummaan guutuutti infoormeeshinii hojii sanaa namaaf kennuu qabda jechuudha. Amma fakkeenyaaf qarshii si barbaachisaa kanaaf leenjii fudhachuu si barbaachisa jechuudha. Kanaan namni amanee sitti dhufu hin jiru. Fakkeenyaaf ati hojii kan kee sa'aatii akkasii hojjettaa, waan akkasii hojjettaa, waan akkasii hojjettu sanarraa immoo parsantii hagana fayyadamtaa jettee yoo waan kana parsantii 100% ibsa nama gochuu hin dandeenye bilisummaa yaadaa bilisummaa maallaqaatti amanta jettee qofaa fi anammaa hin amanu. Because online kanarraa waan baay'eetu jira waan ta'eef. Fakkeenyaaf hojiin kun torbanitti agas hojjetta. Erga hojjettee booda immoo kanaaf kana hojjettee gaheen hojii keetiif kanaaf kana wanni ati fayyadamtu immoo kanaaf kana baasitti agas fayyadamta yookiin immoo ji'atti agas. Biyyee nagaan siif haa ta'u, deebi'eefuu danda'een jira. Laamee biroo fedha yoo qabaatte lakkoofsa siifan erga. Lakkoofsaan si erguun caaltuu kan suudii jirtutu lakkoofsa nama dabarsee odeeffannoo hojii fudhachuun barbaada jedheeti dubbisi. Odeeffannoo fudhachuuf gatii ati kaffaltu hin jiru baay'ee odeeffannoo. Akkasitti waliin gallu giifti. Amma fakkeenyaaf akka gara hojii kanatti affeeramuuf kan affeeraa jiru siidha waan ta'eef itti gaafatamummaa fudhate kan waa'ee infoormeeshinii hojii kana naaf kennu siidha jechuudha. Ofii keetiif naaf affeerte waan ta'eef hojiin kee kanaaf kana jettee na hubachiista. Sana booda anillee itti seenee erga hojiin sun na fayyade hiriyoota kiyya itti affeeraa jechuudha. Siigalee kanaaf ofii keetii yoo waan sana naa ibsuu hin dandeenye lakkoofsa namaa sirraa fudhee wanta naganaa biraatiin dubbadhu hin jiru. Erga itti na affeertee atillee waa'ee hojii sanaa dhibbatti naa ibsuu danda'uu qabda. Yoo naa ibsuu hin dandeenye hojiin sun osoo siin galiin dalagaa jirta jechuudha atillee. Ani amma gaaffiin kiyya asirratti wantoota lama si gaafadha. Fakkeenyaaf dhaabbanni keessan maqaan isaa maalidha? Biyya kam jira?
biyya kamii jechuudha dhaabbanni keessan biiroon isaa. Yoo kana ta'u damee biyyoota eessaa fi eessaarraa damee qaba. Xiyyeeffannoon hojii kanaa immoo yookiin immoo xiyyeeffannoon karaa onlaayinii hojjetamu kuni suupper maarkeetingii immoo network maarkeetingii immoo wantoota garaagaraa jira jechuudha. Maal irratti xiyyeeffata hojiin keessan? Inni kan biraan dhaabbanni keessan mootummaa biratti beekamtii ni qaba. Beekamtii ni qaba moo hin qabu? Dhaabbata kanatti erga seentee ati hagam geesse? Erga dhaabbata kan seentee immoo hagam fayyadamte ati? Maal fayyadamte? Faayidaan argatte maali? Yoo fakkeenyaaf itti seentee waggaa tokko keessa maal fayyadamte meeti? Egaa kaani sagalee kana wanti nan gadhumas hin dhageechisee fi kan kana caalutu jira jechuudha. Gaafa jalqaba si bira dhufan lubbiyyee lubbuutoo bareedduu koosiin jedhanii sitti dhiyaatu. Innaa ijoollee hedduudha jechuudha. Kan hojii kana hojii onlaayinii jedhanii itti fakkeessanii namumti waan kanatti maallaqa hin nyaatamne hin jiru jechuudha. Ijoollee hedduun mana biyya Arabaa dhufan jedhaman keessaa yeroo ijoolleen amma dhufanii kun waan kana yeroo nuti barsiifnu kan qalbii qabu qabatee irraa fadaanin alatti ijoolleen biyya kanatti maallaqa hin nyaatamne tokkollee hin jiru jechuudha. Nama attaallalanii nama sobanii qoricha qabaa qoricha sinii kennamaa akkasumas hojii onlaayiniitii kokkobiidhanii gaafa birrii 30,000 yoo kaffalte kokkobii lammaffaa kokkobii sadaffaa qabatta akkasii nama 5 of jalatti galmeessitaa maaliyyoo gootaa saniin booda gaafa kokkobii 8 guutte makiinan sirra yaa'aa manni sirra yaa'aa roobee deemtaa maaliyyoo deemtaa wanni isaan namaan hin jenne hin jiru jechuudha. Kuni hundi immoo dubbii sobaati. Obboloota koo an akka obboleettii tokkootitti hojii onlaayinii maallaqa kaffaltanii hojjettanii xoosii ximbiloosii keessa yaaba'u. Maaliif jennaan amma hojiirra jirtu mitima mana madaamii hojjechuun keessan hojii hojjechaa jirtu yoom taa'aa jiraattan baatiidhaan bar maallaqa argachaa jirtu yoom sinitti hanqatiree hojiin madaamii kun maallaqni mana madaamiitii argattan kuni kan sinin quubsine hojiin onlaayinii sumni cabdu sinin quubsuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu hin attaallalamina hin sobina hin sobamina sobanii isin nyaachuu barbaadu malee takkallee dhugaa miti jechuudha. Agas hojii onlaayinii inni dhugaan waan ati hojjetterraa waan ati dafqiterraa kan si kaffalu dhugaarra dhaabbadhee sinitti hime YouTube chaanaalii bichaadha jechuudha. Yoo qalbii qabaatan isa banattanii yeroo qabdanitti fayyadamtanii viidiyoo keessa YouTube keessa chaanaalii keessa guddifattu malee hojii onlaayinii maallaqa kaffaltanii hojjettan dubbii sobaa sumnii cabdu siniif hin kaffaluu siniin jechuu jaaladha. Gurratti calawu sinaa jedhu yoo maallaqa kennuu barbaadan kennaa saniin boodatti homaa tokko irraan argattanii jechuudha. Maallaqa keessan garuu kan ji'a 3 kan ji'a 4 jiraaf ni qallabdu ni kennituu fi jarri immoo maallaqatti teecha sobanii sin attaalalanii erga maallaqa sin harkaa baasaniin boodatti sinitti qoosuu maallaquma dabalaa gaafa san darajaa jaageechuu gaafa san kokkobii 7 keechuu sin jedhu sobanii immoo in eebbifna jedhu. Ani immoo in eebbisna jedhu suuraa keetirratti minaamina goggodhanii akka waan si eebbisanii gurupii isaanii keessatti sitti fakkeessu waan baay'ee waan hedduu sitti fakkeessu ati dhugaa sitti fakkaata. Kanaafuu yaa obboleettii koo kan kushiinaa madaamii keessa jirtu kan shintibeetii madaamii dhittu ammayyuu hojiirra jirta. Hojii onlaayinii hojii dabalataan hojjedha jettee maallaqa kee kan ji'a 3 kan ji'a 4 isaanitti ergitu sani maatitti ergiitii qotiyyoo sangaa 2 siif haa bitanii mirgoo 2 bitanii siif haa qallabanii jechuudha. Hojiin kanumaaf direema. Kanuma waan ta'eef maatii keetti ergadhuuti horii bitaniitti si haa qallabanii jechuudha. Yookaan immoo lafa baadiyyaa wayii kontiraata fudhadhuuti qochisiifadhu jechuudha. Kanuma hojiin malee wanni biraa hojiin onlaayinii irraan sumnii cabdu maallaqatti kaffaltee maallaqni sii kennamu kanatti makiinaa bituu dandeechu tokkollee sumnii cabdullee hin jiru jechuudha. Kanaaf ijoolleen mana madaamii keessa jirtan hin gowwoomina. Amma immoo karaa WhatsApp karaa Imo dadhabnaan gara TikTok itti galanii jiru jechuudha. Jarattiin gara TikTok itti galanii jiru. TikTokidhaan lakkoofsa teechan guurratanii achitti sinukkaamsuu barbaadu. Kanaafuu viidiyoota barnoota qabu dhaggeeffadhaa kanarraa of baraaraa siniin jechuu jaaladha. Ani viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolabaa warroonni nu dhaggeeffattan ulfaadha galatoomaa jechaa hanga viidiyoo biraatti tulitti deebinutti mana kanammoo like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha nu jabeessaa siniin jechuu jaaladha. Viidiyoo haarawaa qabannee akkasinitti gara keechan dhiyaannu isinimmoo laayikiidhaan nu jajjabeessaa siniin jechuu jaalanna.
laayikiin keechan hamilee nuuf ta'a wanta haarawaa akka qabannee gara keechan dhufnu fi humna nuuf ta'a isiniin jechuu jaaladha. Kanaafuu shamarran gola ormaa keessa jirtanii maallaqa dabalataa arganna jettanii maallaqa itti arrafamtanii itti ifatamtanii fiddanii zim jettanii namu argitanii nyaachisina isiniin jechuu jaaladha. Asumarraan turtii gaarii. Bye bye.